خان الدبرتسن يرو قبابتو خيستي دبرتمو قمخاني مو يرو إيرا بود hin yaalti haga danda'ame isa bultii fedhuunis bultiidhaan isa jaalala fedhuunis jaalala waliin yaaltee ta'uu fi dinnaan dhiistee jireenya irraa abdii murattee qobaa jiraachuu jirti. Yaani haga ta'e yaalti haga wajjiniin jiraatanuu hin yaalti namni kunis wajjin jiraatee irraa deema sunis akka nama akkasiin feetuun ta'uu fi sunis wajjin jiraatee irraa deema amma bakka dhiistee abdii murattee qobaa jiraachuu jirti. Rakkoon narraa yimoonaan jette dhiirota natti siqantu hundinuu wal fakkaataadha. Namuma nama deessee deemu nama jaalala hin beekne nama na kijibee yeroo na waliin dabarsee deemu qofa. Rakkoon narraa yimoo isa nama natti dhufu raayyinaan jettee beekte. Ani deebiseef hin jira waan an deebiseef immoo siniif hin hima isin yaada kennadha. Hanga yeroo dheertuu ka turte hiriiroo keessa hangam takkaafi siimtee jirti. Yeroo dheertuu kan turte hagam takkaaf kan jette tokko fakkeenyaa fi amata 6 akkas turteetti nama tokko waliin jechuudha. Namni sun qaamaan waliin turanii jireenyi adda fageessee jireenyuma biyya kanaa keessatti jechuudha jireenya baqaa turanii inni carraa biyya lammaffaa argatee biyya kanaa bahee ammas hariiroo jaraa bilbilaa fi walqunnamtiidhuma bilbilaan otoo walqunnamanu san booda adda citee adda bahan. Kanarratti abdii muratte bakka erga nama kanaati annam takka nama nu jettee qobaa jiraachuu jirti. Isa garuu bultiidhuma waliin ijaarratte kuuwwan jaalalumaa waliin dabarsite. namni yaada qabu hin jiraanne ittiin fufa. Yo ندرسو في تنجراني قلنا احنا من ندرسو في الوجرات. الدكتور كيانا راتبه منك بديرو عنو بدو. اوكي دكتور يعني كلمة كوتي ركوني سيرانجا. مالفي إسين نما جالتو نما جاللاتي التجرتا جالنا نما جالتو تنا خيستي ركنا خنا خفيدو ولا مجياد تكفى دفتة إفكانته أكملنا مثلا أمانو تكسني تلما دا عمل expectation نسي واني يصير نما جالت الرأي دو أكمل high expectation نسي يجو so لما كوني واني أومو نما تكوج ولد يهاته ريرو جاللا خيس سنتي أكمل تفكنتي نمني خنيارو أما خيستي والكيس جرا نما جاللكاتان التديمن نمو الدادة يرو أما خيستو هبنا برباتشفت جاللتي أما so يو هبنا سننقوني دفتي خطي فكنتي جالل خيس سنتاتي ولاغان ونيشين الرأي دو expectation نسيتيس هاي تهي نمني إسين ولين هريرو خيس يو خجال لسان خيس جرتو يرو ولينا تشدي ماني تركان فتن يرو إرتو بودا وان رأيد سن expectation أسيساني في خانهون دقزي رادب دي إسينيس غرسيتين قلبين جابوان أفتوف بقدراني تين أركمتو نمني ساني سبودا دي بيعرفا على سنين الدبهني سو أنا كان متكوتي إسي داركوني فرد دلبو قبدين جان اوكي نمني برامي يادت كندا يعني براخ يرون سو
يعني براغة جرو خنارو كجرو جرو تي أتي الدكتور لا تكفى وأنا ما جت أنت تنبأ رقمان جلو سجلين كي اتفق في أتواني سيقول تسنو نمني براغة يا ده كملت فتاة أوكي هاي إرجع جتني أنيس كان جدين كانوا تكفى جديني مرتاح في الرئيسين جدين ركون قدام كبر جران جدين أكو مهاتون جدين ركون كان كي filannoo irratti hin jedheen tokkoffaa dhiira akka filattee jaalalaaf ofitti dhiyeessitu filannoo kan kee sirrii miti hin jedheen jalqabaa haga dhumaatti kanuma hin jedheen maaliif erga jaalala beektee ati hin jedheen nama ofii keetii jaallatte yookiin immoo nama akka ati ofii keetii feetuu kana miizana keessa galchitee nama akka sanaa soqqee deemteetti galuu jirta malee hin jedheen nama kaayyoo qabu nama jireenyaaf ta'u nama obsa qabu nama yaani bultiifdhaaf ta'a jettee miti kanata hagarraatti siqxeen jedheen kanaafuu rakkoon si bira jira tokkoffaa filannoo kan kee sirreessin jedheeni lammaffaa immoo isa asuun jedheen namarra baay'een eegin hin jedheen bakka nama sanarra baay'een eegin hin jedheen dhugaa keetii naan jette baay'ee tokko irra eegdi fakkeenyaaf dogoggora tokko irra darbitu ofiisiitii qulqulluu taatee nama sanaaf argamtee namni sun akkasiitti akka qulqulluu bishaan irra taliila isiidhaa ta'u feeti. Namni immoo ilma namaatiin dogoggora walirra eegaa deemuun hin barbaachisu jireenya keessatti. Kanumaan gorseenanis kanan jedheen. Yaa kanuma wanni jiru malee wanni biraan jirtu. Yaa rakkoon sanuma. دكتوروني لشو نمار كجني دو قدم ملأ تلايا لا دليل تا فتيان برارفت جن تلازم كده هنا كجني دا مالي بلدا Thank you. يا أنا إذا لشيء هذا بالجاتا هاسو دكتور مانكو جمرت بالبلان اللي بالبلاني كنوا نقافتو جلقبني يا دكتور أكا جاي جمرت جت بريفون تيجي بس يارو كسيتي دوبرتو تا غورتي تاني أو دكتور ما دركاسي ولا دو في تبنان جت يا كاجايبا Durreen kunis doktorummaa xiqqoo tokkoon qabatee hin beeku yaada kee kennataa jira ol seenee innaan dideman. Namni yaada qabu yookaan ogummaa qabu yaada kennata. Namaaf qooduun hedduu gaariidha. Doktorummaa xiqqoo takka qabatan sadarkaa wanta namu kani waan akkasii keessa seenu akka kiyyatti jechuudha. Tokkoffaa mudannoo fi dabarseerraa kan kaasee barumsarraa fudhataa yeroo dhufe namaafillee hin qooda akka sana akka hin taaneef jechuudha. Lammaffaa immoo mudannoodhuma nama naannoo kee jirurraa kan ka'edha. Ammas sadaffaa waan namarraa dhaga'u kan hojiirra oolchuurraan kan ka'e jechuudha. Gorsa namaa fudhachuurraan kan ka'e. Mudannoo namaa dhaggeeffatee keessatti of argee irraa barumsa fudhachuurraan kan ka'e doktora ta'a. Kanuma doktorummaa. Akkasuma haruma sadeen saniini barumsa kee harkattu waan si qunname muuxannaarraa waan barattu jira waa dubbiftee yookaan waa laaltee waan barattu jira waan garaagaraatirraa waan namarra gahee waan dhageessee fi kanarraas waan barattu jira so kana hunda walitti cuunfitee wallahi nama akka gaariitti gargaaruu dandeessaa beeka. Garuu hasu wannan si himu xonqaayin jedhan kan nama himaa oolfii kana hin beekfedhan. Waanan amma dubbadhu kana hunda waanan ofii kiyyaa godhu se'uu jira namni.
دكتورة في أستاذتها في شيكوتين كسمة بر وهم جيروا وهم شريان امتو دكتور ريبر دكتور قدام بر دكتور قدام سبيشاليست بر ابو سيجاره لكن سيجاري بتيجي كده بريك قبي خلاص سيجاره كما تلا قبي قال Akkasii. Ko yeroon ani waan kana hunda dubbadhu ana malaayikaadhuma jaalalaa na godhanii akka lafa nan kenne yaadeetanii bar. Dhonqaayin kan namaa himaa ooltii kana hin beektu kan hin jedhee mammaa keef kanaafi. Gaafiin isin gaafadhame. Ayyee. Doktorri gizee dhukkube eenyu isa yaala? Doktara isa yaala. Gaafii yeroo itti na dhufee isaa takkatu. Anuma mana paakina jirma katabatee ilme jirma dur mana fakkaata. Eenyu kan dubbatu? Naafiidha? Eessa jirtee hoo mana keessa seentee? Mana keessa miliqxee jirtaa bayiitii deebi. Yoo fatiyaan jiraatte si haa deebistu. Okay, she. Eenyu sagalee biraatti dhufee jira. Muni dhiifamaa waliin jette yeroo maqaa kee waan ta'eef hayyeen fayyadamu. Doktarri yeroo dhukkubsate kanuma yaalu yaa doktoruma isa irra jirudha. Akkuma doktorummaan inni kan fayyaa rakkoon qabunni. Doktarri fayyaa kan sammuu qobaadha. Kan kalee qobaadha. Kan cangwaarraa qobaadha. Kan waa hundaayyuu qobaa jira waan ta'eef waanuma isa dhukkube bakka doktarri isa fayyisu jiru deema jechuudha. Fakkeenyaaf inni yoo kan nama awwaalladu ta'e yoo kan isa dhukkube immoo dhukkuba sammuu ta'e bakka dhukkuba doktora dhukkuba sammuu yaaluu bira deema jechuudha. Yoo kalee ta'e kan kalee bira deema. Doktarri hundinuu fiildii mataa isaanii qabu waan ta'eef akkasi. Ammas namicha tokkotu jira ture jedhanii nama hima beektanii waa'ee akkas ta'a wanni akkasii haraama jedhaa ijoollee baay'ee walitti qabee barsiisaa oolee booda galgala safara keessa yeroo inni deemu waan jaraan haraama jedhaa oolee kana soo godhu arganii maali ishee kan nuyin haraama nuun jettee ofiif dalagdaa innaan ankiyyan sii hime jedheen ani jecha rabbiin sii hime malee jedheenan. Kanaafuu nuti keenya miti kan dubbataa jirru waan darbeerraa mudannoo fudhannee waan kan namaa arginerraa fiilima adda addaa ilaalluurraa ammas bakka jiraami የፍቅር ፊልም ilaaltu yoo ta'e barumsa irraa fudhattu fiilmiinis taatee sadii irratti hundaa'ee hojjetama tokko waan gara fuulduraa dhufu jedhanii xiinxalanii irratti hojjetu tokkommoo waan amma ta'aa jirurraa tokko waan darbeerraa hojjetamaami fiilmiinis waan sanarraa waan hubannoo tokko argattanii waan ta'e keessatti hin barattanii fiilmarraa jechuudha. Ammas immoo mudannoo namaarraa mudannoo nama naannoo kee jirurraa mudannoo sirra gaherraa waan tokko barumsa fudhataa hin deemta. Sanumarraa walitti kuufamee walitti cuunfamee yeroo yaalli namaa kennamu akka keenyaa kana dooktaras jechisiisa. Gaafii doktorri gizee dhukkube eenyu wallaanaa jettuun ammoo deebisuudhaaf an akka kiyyatti deebisaanii nan deebisituun namaas ni ilaallatti nama rakkina qabu jechuudha doktora qofaa miti. Doktoroonni biyya teenyaatii fi biyyoota addunyaa sadaffaa gizee dhukkubsatan ifumaaf ifi yaalan yoo doktora ijaa ta'es kalee yoo dhukkubde ifumaaf dawaa kalee katabatee fudhata. Namni keenyaas akkasuma namoontiin biyya addunyaa sadaffaa jechuudha. Biyyoota guddatanitti immoo akkuma doktorri jettee inni yoo doktora ijaa ta'e kaleen isa dhukkubde doktora kalee bira dhaqee iflaalee yaalamaa jechuudha. So kana jechuun namaas inni ilaallata gizeen jiru namoottiin biyyoota addunyaa sadaffaatii fi lammaffaa gizee rakkina qaban gara kaansilingii yookaan bakka gorsaa dhaquudhaan bakka yaalaa dhaquudhaan saayikataristii bira dhaquudhaan furmaata ittiin fidan ifumaaf furmaata itti laatanii jechuudha. So doktorootiin biyyoota saniitis akkasuma biyyoonni guddatan ammoo akkuma doktorri jeessanii doktora biraa bira dhaqanii yaalaman.
namni isaaniillee akkasuma yoo rakkoon takka dhufte yaala barbaadan malee ifi yaalanii jechuudha. Akkasi. Amma hasuun intinaani Nabiil maaliif jedhe beektaa? Doktorri yoo dhukkubate eenyu isa yaalaa isa jedhe nuyiif jedhe bar. Yoo dhibee akkasii qabaatanii eenyu isin yaalaa jechuufi amma nuuf azzaneetu amma itti sodaate. Isiniif yaadaa bartanaaf. Illeen dhugaa doktorri waan dhibamu natti hin fakkaatu. Hin dhibama malee ilma namaati hime. Isan jedhe bar amma yoo dhibamne nuti ilma namaati bor dhibamuu dhibee hamma nama yaalaa jirru kana keessa bu'uun keenya oolu. Amma gaafas eenyu nu yaalaa kun gaaffii nama hundaati. Anuu reefu dhibeetii yeemaddeetuma doktorri tokko faana yaalaa turteemi. Akkasii onarra jabaatee riifarii si barreessa jedheen ture jaftee keessaa deebite. Akkasii mee gaaffii biraan qabdu asu gaaffii keenya yaada bar. Arabtu itti bilbilee cufsiisa yeroo nu gahetti yoo isinin dabbarree yoo jiraatanii qabadha haga sin gahutti an jira. Namni gaaffii qabdan silaanii galchina kaafatii yarrafte komentii irratti barreessitanii gaafachuus ni dandeessanii gaaffii. Komentii jalatti barreessaa. Isiniif deebifna. Sanirraan kaafee nutilleen gaaffii takka kaafnee formaanni maali waan jedhu sanirratti ni mari'anna. Nu gaafachuu qaba jechati jettu yaadeera. Namni komentii irrattis barreessitanii gaafachuu dandeessan. Okay. Gaafiin tiyya waan amma reefu sitti bilbilanii atilleen yaada kannitee fi nutillee yaada kannineef sanii waan walit dhihaatu. Amma namoonni garii ani akka nama tokkotti jaalala maraattuun jaansan. Jaalala maraattuu jechuun nama tokko jaalattee irran teessu. Nama kana jaalattee yeroo xiqqoo booda ammaas utaaltee nama kaan jaalatte. Yeroo xiqqoo booda ammaas utaaltee nama kaan jaalatte. So jaalala keessatti jaalala maraattuu jeetii yaamansan. So jaalala maraattuu tana wanni namatti fidu maali gaafin? Suni akka xiinxala kiyyatti yaa'ii nawaa jechuun maal jechuudha hasu? Yaa'ii nawaaji. Yaa'ii nawaajiin jaalala ijaamoo? No jechuun amma fakkeenyaaf yaa'ii nawaaji maaliif hin maalannu abdii? Abdii Oromiffaan yaa'ii nawaajiin maali? Sinsinniidha. Natti fakkaata yaani ilmaan qalala'uu jedhiin. Qalala'uu isini taati, sinsinnii isini taati. Imaan qalala'uu yaa. Yaa'ii nawaajii nama qabudha. Yaa'ii nawaaji ማለት nama kana argu